sitti madheen ka'ee muraada naguutii dogongoraa kan koodhisina rahmatii muumintooti ammoo ammas muumintitti dhugaa itti ibsi fageessi sharriitti na gargaar yaa rabbii waan yaadde irratti. Kan nama gootikaa jireenya akka qafaanaa walitti akkasitti mara keessan rabbiin isin haa milkeessu. Ustaza keenya rabbiin muraada isaanii haa ga'u. Akka aadaa durii taate silaa nagaan nu keessa ta'anii yoona nusiseeqachiisa tiniin kara hirribaa kaasaa nasiyallee nu dhaamatiniin bootaa kana yoona isaa jiranii akkuma beekamu amma rabbiin galani karbiiti. Fuudhu Oromiyaatti xab godhee achi keessaa keessummaan shaagalaa jiranii beeka. Dalagaa rabbii kennu akkan achitti rabbiin isaan umrillee haa dheeressu muraada isaanillee haa bahu. Amri itti jabaattillee rabbiin haa laaffisuufi nu keessatti deebi'anii nu wajjin shaashaa jedhu rabbiin haa fedhu. تكو ربي سنعمل كيسو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد تأيادت سلاح ربي مراد حاجة عندك ربي التابوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبلي سنف ديفما أسمانو جتل والده جرس كيستي ورغس غنتان كو يمره tanin jechaa fi waan akka qoosaa keessaniin darbadhee tarii dubbiin si fakkaattee faa anumaaf jedhamte jettee faariin beeku osoo nama saniin hin jenne namu san fakkaatti. Si afaanii baatii garuu nama biraa immoo isuma fakkaatti anumaaf jedha. Dubbiin immoo akka isaaf hin baane tarii waan akkasii faa yoo sitti qajeelte angara kiyyatti nama tokko miidhu as keessatti jedhillee asii achillee nama akka waan akkasii jedhullee rabbii nun godhini afoonaa lillaahi isiniin jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال مساء تنتي تكلي جيت يا رب جل مغرب ودليت دچانا في أمان الله كلكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعائي ما قدني في أمان الله جانيتي وسلاما كبير في غنيلي تونس سولدي بيامي طالبو ساتي ساني تو گئے سرری دکھا ساتي میں ساني الله أكبر إلى مالي في أمان الله ويتت أمبوما سلسلة تسورة سيسو مال تيسو أغنى ممكن نمسان مال كل اللي بتعرضه سقالي متى سنة جنا تقول في أيات الفاتة قالتهم دبوك إنسان. جلت الرابع جدو مغري وساعتي كنا وادلقا تكن نفودا فني بهو إن شاء الله كيس. أي تات ربي سني على إن شاء الله. إيجا كبجم راتوتا مر ترتيل baga rabbii yeroo kanaan isin gahe akkasuma jaalatamtoota aruuzota guyyaa addaa gaa'iltoota keenya rabbiin bultii teessan isin yaa tolchu rabbiin isin yaa midhaayu barattoonni keenya amiironni keenya hanga danda'aniin guyyaa keessan kana bareechuu guyyaa keessan kana tottolchuu yaalanii jiru amma humna isaanii kan namaa tolchu rabbi nuti addaa fi goruu achi wal quban qabnu rabbiin guyyaa keessanii akkana isinii barreesse jireenya keessanii isinii haa bareechu jireenya bareedduu wajjin isin haa jiraachisu rabbiin umrii dheeraa waliin isin haa tursiisu ammaa fi hamtuu rabbiin isin irraa qabu egaa shayxaanni yeroo lama hin daddafa anu fi arge yeroo jalqaba wal baran akka malee walitti nama ariifachiisa keessattuu warra onlaayinii kan bilbiliin kutinii jedha haasawa dheeressa karaatii irraallee nama balleessa achi oofee gaafa bakka jabduu akkanaa giddiin harkaa injifatanii mo'atanii iddoo akka addaa tana ga'anii boodatti ammootu waan sansan namarraa hambise waan kaleessa taatu amala kaleessa raawwattu san namni bilbilaan ji'a 3-4 waliin bilbile
osoo bakka kanan gayini karakteraayizi gara garaa argisiisa amaloota gara garaa argisiisa kaleessa waliin beekani wanti wal beekaniin amala ji'a sadii tana qofa wal beekan kalee akkam ture haalli isaa akkamii amalli isaa akkam baay'ee namni baay'ee waliin beeku hamma baradhetti amalli isaa akkanaa qofa wal beeka erga bakka tana gayanii amalli namaa eega bultetti jijjiiramanii booda xiqqoo isii jijjiiramaa deemu kaleessa yoo mashquula ta'e je'aniillee wal amanan amma xiqqoo isii wal amantuun illee faayyachuun wal shakkiin jidduu namaa jiraachuun waan akkanaa kana shayxaanii jidduu namaatitti fida isin ammoo nama wal danda'u rabbi isin haa taasisu bultii tana keessatti chaalenjiin nama mudatu isa kaleessaatiimi ka yookaan abbaan intala kennuufi didee miti chaalenjiin jabaan ka yookaan ammootu haalaa fi wanta adda addaa mijaa'uu fi dhabee miti bultii tana ijaaruu erga bultii ijaartanii booda chaalenjiin isinitti dhufu waa guddaadha takka karaa rabbiitiin nama dhufuun jirti gara hedduun nama dhufti takka namni dhiibbaa namarratti godhu jirti kana hunda nama obsetu harkaa baya waan ammaa achi dhufuuf of qopheessuu qabdan respect each other wal kabajuu irratti trust each other wal amanummaa irratti wal amanuun wal kabajuun iddoo walii kennuu fi maatii walii kabajuun gochaa fi haala walii danda'uun isinirraa jiraatu waa hundaafuu qopheessaatii wal danda'a bultii teessan tahadha bareedde tana illaa ilmoo teessan gurgurtanii bultii akkanaa haqa ilmoon teessan argitutti yaalii godhaati rabbiin guyyaa keessan isin haa tolchu rabbiin nama waliin jiraatu haa ta'u bultiin onlaayinii gara gara jiran tun baay'ee ulfaattuudha ta wal bira jiran rakkoon qabdu wayta wali aaranillee wal kabalaniiti deebisanii manguddoon waa jetti jaarsaaf jaartii sirimatu araarsa jaanii beeytu akkasitti manguddoon isiin tun ammoo sireen sunillee araarsitu onlaayinii waa ijaara waa diiga kanaaf warri onlaayinii irra badee jirtan dalagaadhaaf kuun biyyarraa kuun asirraa kuun bakka bakkarraa jirtan uf eeggannoon keessan haa cimu uf eeggannoon keessan kaa'oo guyyaadhaa gammachuu guyyaadhaa ka ustaazni isin du'aa isinii godhuuf dadhabe ka amiirtonni isiniif jecha dadhaban ka namoonni hedduu isinii gammadan isin tun isinitti dhaga'amte amalli keessan yeroo baay'ee fuucharii keessan haa ta'u kanaaf rabbi isin haa ijaaru bultii ijaartan tana nama galmaan ga'u rabbiin isin haa taasisu rabbiin nagaan wal biratti isin haa galchu maatii walii nama walii kabaju agartee misirroo haadha ilmaa kabaju soddaa haadha intalaa kabaju rabbiin isin haa taasisu rabbiin nagaan bakka takkatti isin haa galchu ka gara gara jirtan ka wal bira jirtan ammoo gammachuu teessan rabbiin gammachuu itti fuftuu haa taasisu egaa namoota gugurdaa maratu sagantaa kanaaf ta'a warroonni ammootu sagantaa kana dhiibdanii asiin geettanii asirra teettanii keessummoota illee galchitanii markaza keenna ol qabdan rabbiin isin olaa qabu gaafa namni gaafa hamtuun dhufte rabbiin agartee ol isinaa qabu gargaarsa namaa rabbiin isin hin gaafachiisini gargaarsa ufiitiin rabbiin sadarkaa keessan akka isin markaza keenna ol fuutanii ol isinaa fuutu anumaaf isin haa jedhu cidha keessan agartee maleekaan rabbi isin haa baabu gargaarsa isin haa taatu cidha nama hundaa taatan dhugatti namni baay'een nama hedduu sargii baaftan nama hedduurraa gaafa gaddi gale galchitan namni akka kiyyaa kun dhufee du'aa dhugatti ana keessatti fi responsibility itti gaafatamummaan anas keessa ba'e xiqqoodha ol ba'e du'aa gammachuu obbolummaa tana onnee irraa waan qabaniif gadda ta'ee gammachuu tana qoodamuu irratti hamilee waan qabaniif ta'ani lammaffaa ammootu yoo ana sirraa bu'e markazni kun eenyuun qaba eenyutu nama markaza kana ol seene afoo dhaabata salaama gaafata hamilee markaza kanaati jechuudhaaf bakka kana jirtani kana lamaan bira hin tartu rabbiin jazaa teessan isin haa deebu nullee agartee haga namni nama galatoonfatutti isin galatoonfanne rabbi isin haa galatoonfatu baay'ee dheeradhe saajinfaatilleen as jirani namni narraa haasawallee beeku du'aa illee godhu
asumaan isinii dabarsa baga gammaddan congratulation hundi keessanuu ka bultii ijaare bultii isaa rabbiin haa tolchu ka ijaarachuuf ta'e rabbiin karaa halaalaatiin bifa kanaan walitti haa qabu teessan rabbiin yeroo muraasatti gammachuu isin hunda rabbiin nu haa dhageessisu rabbiin ka gara jirtu nagaan galchee bakka takkatti wal isinaa agarsiisu barattoota keenya baga gammaddan jedha ka haasonni yoo gammadde xiqqoo natti dheerata ayyee isinii deebisee